gandak xiqqoo jiraataan isii lama keessaa tokko qaroo dhabeessa itti ta'e quba qabdu. Ummanni qaroo dhabeessi Daalikumbii ija'aman kun asuma Afrikaa jireenya qananii addunyaa teenyatti duyda galanii gola kophaa handhuura gammoojjii Saharaa keessa ummata qubatee jiraatudha. Ummata abaarsaan yookaan weerara dhukkuba ijaatiin hubamee ijji isaanii yookaan qaroon isaanii dhaamtee miti. Incitiin qaroo dhabuu isaanii hoo maali gaaffiin jedhu akka jiru quba qabna. Qalloo miidiyaan arraantana waa'ee ummata Daalikumbiidhaa wal isin barsiisuudhaaf deemna. Ummanni abaarsaas hin qabnu yookaan dhukkubni ijaa nu weerareetis miti qaroo kan dhabne kan ja'an kun duba maaltuu ija isaan dhaamsin. Viidiyoo kana laayik godhuu, sheer godhuun dagatina, subscribe gochuun chaanaala keenya michoonfadhaa. Qalloo miidiyaan dhaamsa isaatiin ummata qaroo dhabeessa addunyaa teenyarraa fooyamee kophaa jiraatu Daalikumbii haa wal barru. Ummanni qaroo dhabeessotni yookaan ijaan hin argine Daalikumbii ija'aman kun asuma Afrikaatti jireenya qananii addunyaa teenyaatti duyda galanii gola kophaa handhuura gammoojjii Saharaa keessa magaalaa muummee Mooritaaniyaa Nukaachitaarraa fageenya kiiloomeetira 1,000 irratti ganda xiqqaa qarqara daangaa Maaliitti argamu keessa ummata qubatee jiraachaa jirudha. Qaroo dhabeessota lammiilee Mooritaaniyaa tahan kun ganda isaanii geewuudhaaf magaalaa Mooritaaniyaa guddoorraa kaatee gammoojjii Saharaa oowwa aduu fi tuujii galaana cirrachaatiin guutamee san dandamattee qaxxaamuruu yoo dandeesse imala guyyoota lamaa keessa dabruun gaafatam. Gammoojjiin Saharaa lafa oowwituu addunyaa teenyaa hedduu keessaa isii takka. Anfii aduu halaalaa bishaan fakkaatu kan hoggaa bira geessu qilleensa ho'aa nama waadu malee humaan jirreen beekamti. Tuujii cirrachaa miila nama qabu kan naman tarkaanfachiisne saniin dinqisiifatamaa yoo garaa jabaattee obsaaf tirachaa keessa qaxxaamurte malee baala magariisa ijji namaa irra bu'uu dandeessu tokkollee nu hin jiru. Muka gaaddisaa haara galfiidhaaf bakki jala qubattu tokko dawaaf barbaaddee hin argattu. Kana hunda daddabattee konkolaataadhaan imala guyyaa lamaa kan gaafatu ganda qaroo dhabeessota ge'uun. Akka keessa beeytootni seenaa ganda kanaa imaammanii fi jiraattotni gandachaa akka ragaa bahanitti haa seeneessinu. Dhaloota 10 dura dubbiin waan arra jalqabee miti. Dubartiin ganda kana jiraattu tan maqaadhaan hin beekamne seenaan isii garuu hedduu jabaate takka. Hawaasa Daalikumbii keessaa takka taate raftee halkan manaamaan uumamni addunyaa biraa fakkaatu tokkotti dhufe. Gurbaa qaroo dhabeessa kan rabbii isaa hedduu sodaatu abshaala namaa ni dhaltam jechuudhaan itti hime. Dubbiin akkuma ja'ame san tahe osoo hedduun turin dubartiin tun ilma dhiiraa ijaan hin agarree dhalte. Imaamni hawaasa Daalikumbii tahe Imaam Muhammad Sheek Muhammad yoo dubbatum dubbiin raagaan wal qabattu kan dhalootatti dabraa arrarra dhufe kun ana dabalatee horteen maatii kanaa gaafa sadarraa kaasnee hunnoo qaroo dhabeessummaadhaan wal qabannee jiraachaati jirra. Ana dura dhaloota hedduutu dabre. Abbaan koos akaakoon koos qaroo dhabeessota. Maatiin Daalikumbii kun qaroo dhabeessummaa dhukkubaan waliin qabannee kan abaarsalleen tahin garuu raaga dhaloota 10 dura raagameen wal qabatu akka tahe dubbatan. Namoota ganda kana keessa jiraatan nam lama keessaa yoo barbaadde tokko qaroo dhabeessa akka tahe imaamni kun himam. Ummatni guutumaa guutuutti hordoftoota amantaa muslimaa tahan mi'ootaa fi qananii addunyaa teenyaatiin tokkoon illee wal quban qaban. Hawaasni Daalikumbii ganda fagoo gammoojjii Saharaa keessa jiraatanis
jireenya isaaniitiin hedduu gammadoo akka tahan dubbatan. Gandi qaroo dhabeessotaa Daalikumbiin tun magaalaa guddoo Mooritaaniyaa irraa kiiloomeetira 1000 fagaachuu irraan gammoojjii Saharaa hamaasan keessa qubachuun isaanii waa hedduu akka isaan miidhee ni himamam. Fakkeenyaaf gandi kun bu'uuraalee misoomaa takkalleenuu qe'ee isaaniitti hin argamu. Bu'uuraalee misoomaa akkam yoo jettan gandi Daalikumbii gammoojjii Saharaa hamaasan keessa jiru ifaa, bilbila, daandii intarneetaa hin beekan. Mootummaan Mooritaaniyaa ganda kanaaf mana barnootaas tahee mana yaalaa hin ijaarre. Inuma hona haafu waajjira bulchiinsa araddaa illee ganda kana keessatti hin ijaarre. Konkolaataas tahuu hin beekan yoo tasa namni magaalaarraa bira dhaqee daawwannaadhaaf arkan malee jiraataan ganda kanaa konkolaataan bobbihee galuun jiru. Namni konkolaataachi bulchuus hin argamu. Kanarraa kan ka'e gandi qaroo dhabeessotaa kun bu'uuraalee misoomaa magaalaaf baadiyyaa guuteen wal quban qaban. Manneen jireenyaa hawaasa Daalikumbii yoo laallees mana dasaa kan mukaan ijaaramee akkanumattuu manneen bulukeeta xixiqqaa biyyee supheetiin ijaaramee qofaatu jira. Ganda kana keessa fooqiin yookaan manni darbiin jabaan halaalaa mul'atu ija nama guutuun jiru. Tasa yoo barbaadde ganda kanaaf manni jabaa fi beekamaan lamaatu jira kan ija nama guutu. Isaanis qabeenya hawaasa guutuu akka tahee irraa dubbatama. Daalikumbiidhaaf manni guddaa fi darbiin gamoodhaan ijaaramee tokkochaan jiru masgiida. Inni biraa madrasaa akka tahee dubbatama. Imaamni gandichaa akka himutti jiraattotni ganda isaa gariin ijaan ni argu, gariin ijaan hin arkan. Qaroo dhabeessummaan kun kan dhufe dhukkubaan yookaan abaarsaan osoo hin tahin sababa abjuudhaan raagame yookaan manaamaan raagni bu'ee ture saniif. Jiraattotni Daalikumbii qaroo dhabeessummaa isaaniitiin hin qaanfatan, hin gaabbanis. Ummata tokkummaa qabu hariiroo hawaasummaa jabaa ijaarrachuun wal quba qabaatanii wal kabajanii waliin jiraatanidha. Ummanni ganda kana qofaa miti. Ummata ogummaa qabu kan Mooritaaniyaa sooruu fi tajaajiluudhaan beekamuun akka ta'e irraa himama. Imaamni gandichaa Imaam Muhammad Mooritaaniyaan biyya goggoyduu bishaan dhaphiin hin jirre tan akka ziqiyaatti bishaan itti ilaalamudha jechuun himam. Bishaan dhugaatis tahee jallisii misoomaan Mooritaaniyaan itti badhaatee fi misoomte kanam akaakolee keenyaatu baasii jechuun himam. Kenna ajaa'ibaa Rabbiin nuuf laate keessaa tokko gammoojjii lafa bishaan dhaphii hin qabne tana keessatti lafa jala maddi bishaanii eessa bira akka jiru beekuu dandeettii guddaan qaroo dhabeessota ganda kanaatiif Rabbiin laatee jira. Abbaan koo akkuma kiyya qaroo dhabeessa tahus ogeessa bishaanii jabaaf beekamaa ture. Irra caalaa madda bishaanii Mooritaaniyaa kan arkee fi baasee isa ture jechuun dubbatam. Akaakoon koos kenna addaa bishaan eessa akka jiru beekuu qaba turan. Anis imaamummaan maleetti amma ogeessa bishaaniiti. Bishaan lafa jalaa eessa akka jiru ogummaa kana ni qabna. Qofa nuti maatii ogummaa bishaaniin beekamu yoon je'ee if dhaaduu miti jechuun dubbatam. Dubartiin jiraattuu ganda kanaa maqaadhaan in ibsamiin takka incitii akkamiin uumaan waan ifa lafa jiru tokko akka ijaan hin arkineef ija nu dhoorkeem waan namni ija qabu arkuu hin dandeenye immoo nuti qaroo dhabeessotni arkuu fi beekuu akka dandeenyuuf nuu laate hedduu nuufuu ajaa'iba nutti taha jechuun dubbatti. Ija nu dhoorkee qalbii keenyarra agartuu biraa nuu kaayuun yoo fadhii fi dandeettii Rabbii guddaatiin tahe malee dandeettiif kanna akkanaa nama biraarraa eessaa argamuu dandehe jechuun gaafatti. Isii fi obboleeyyan isii dhiiraa qaroo dhabeessota tahan harmee isaanii tan ijaan agartuun akka kunuunfamaa jiraatan tan himtu dubartiin tun
ummaa isaaniitiif ajajamuu irraa kan hafee gonkumaa ijoollummaarraa hanga har'aa ummaa isaanii dararanii yookaan rakkisanii akka hin beeknes ragaa baati. Qe'ee ganda Daalikumbii akka deeraa mana keenyaatti beeynatan jettu dubartiin tun masgiida dhaquuf bishaan waraabuus tahee dhimmoota biraa hojjechuuf ganda kana keessa yoo sochoonu hin rakkannu ifiif sochoonam namni harka nu qabee nuun deemu tokkollee kanu gargaaru hin jiru. Kun ana qofaaf osoo hin taane qaroo dhabeessotni Daalikumbii hundinuu qe'ee isaanii akka deeraa mana isaaniitti beekan jechuun himti. Gaafa gandaa bahanii fi gara magaalaa Mooritaaniyaalee biraatti deeman garuu nama ija qabu waliin akka sosso'anii fi gargaarsaaf deeggarsi namoota ija qabu akka isaan barbaachisu hin dhoysine. Jiraattotni ganda kanaa dhiiraa dhalaan kan ijaan arguus tahee kan qaroo dhabeessa ijaan hin arkine hundi isaanii beekumsa islaamummaaf of kennanii yeroo isaanii jireenya hojiitiin ala Qur'aana Rabbii qara'uudhaan akkanumattuu ibaadaadhaan ummata dabarsu akka tahee ibsan. Dubartiin qaroo dhabeeytiin jiraattuu Daalikumbii hokkoflee fi gammadduu taatee takka tan biraammoo addunyaa tanarratti wanni akka Qur'aana barachuu caalaa isii gammachiisu tokkolleenuu akka hin jirre ni ibsiti. Imaamni ganda Daalikumbii tahee Imaam Muhammad keessummoota bira dhufanii miidiyaalee garagaraarraa gaazexeessitoota wajjin turtii taasise keessatti tasagaaffiin ajaa'ibaa tokko dhiyaateef. Ijjitee yeroo muraasaaf osoo siif banamtee waa hunda dura maal arkuu barbaaddaa kan jedhu ture. Deebii laachuuf Imaam Muhammad hin dhibooyne. Qur'aana Rabbii arguun hawwa jechuun mamii tokko malee dubbate. Itti fufuun Imaam Muhammad akkana jedhe. Qur'aana Rabbiin na barsiisee osoon ijaan qabaatiin sammuu fi qooma kiyya keessatti akkaan haffazu na taasise kanam harka kootiin barreessuu dadhaburraa kan hafe humaa wanni narraa hanqateen jiru ture. Amma yoo ijji naa banamtee Qur'aana Rabbii harka kiyyaan barreessee mirkaneeffachuun abjuu ijoollummaa kiyya dhugoomfachuu qofaan barbaade jechuun hime. Qaama hortee mul'ata dhaloota 10 dura abjuudhaan raagamee yookaan manaamaan himamee dhaloonni dabran 10 wal qabatanii qaroo dhabeessummaan ittiin dhalatan san keessaa nama tokko ta'uu kiyyatti gammadoodha kan jedhu imaamni kun waan Rabbiin isaaf godhe lakkaawee fixuu akka hin dandeenye dubbata. Ilmi namaa uumaa isaatiif bitamee galatoonfatee gabbaree jiraachuun dirqama uumamaati. Beekaaf beekumsi dandeettii fi waa hundinuu harka Rabbiiti jira ja'a. Rabbiin qaroo dhabeessa nu taasisee ogummaa warri ija qaban hin qabne nu laatee gammoojjii hamaa Saharaa kana keessatti akkanatti wal nu dandeessee dandeettii isaatiin nu jiraachise jechuun himam. Hawaasa qaroo dhabeessa Afriikuma teenya kana keessatti jiraatan odeeffannoon waa'ee isaanii hedduun kan hin himamne qaroo dhabeessota Daalikumbii jiraataa gandichaa nam lama keessaa tokko qaroo dhabeessa ta'e. Hawaasa wal kabaju, wal taligee shari'aadhaan wal bulchu, hawaasa gammoojjii Saharaa hamtuu san keessa wal qabatee waliin jiraachaa jiru. Horfi keenya golabne galatoomaa.